guyyaan kun guyyaa gammachuuf kananii. Har'i jala bultiidha. Jala bultii ayyaana Irreechaa, ayyaana Faasikaa, ayyaana Soomakaa yookaan ayyaana Qilleensaatii. Jala bultii cidha obboleessa keenya, hiriyaa keenya kan Roobeeraa Daani'eel. As keessattaan dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e waa'ee abbaa isaa fi haadha isaa akkaataa akka isaan guddisanidha kan deemee dhufee garuu gaaffii akkasii na gaafachuun qobaatti nuti na gaafatee ture. Loosha misirroo lama loosha cidha gaa'ila baga keessanii loosha naruus. Duraan dursa baga jala bultii kanaan nagaaf jaalalaan geessan geenya jechuun barbaada. An ilma keessan Asee Piroomotarii. Egaa amma kan asitti argamnu artistoonni baay'een jiru, weellistoonni jiru, akkasumas qindeessitoonni jiru, namoonni ogummaa adda addaa qaban jiru. Kallattii adda addaadhaan Roobeeraa wajjin walitti dhufeenya hedduu ni qabaatu, obboleessi illee ni jiran hedduu. So Roobeeraan guyyaa borii fuudha isaaf qophaa'aa jira. Duraan dursa isaanis baga geessi Roobikoo jechuun barbaada. Baga geessi naa jiraan baga geessi jechuun barbaada. So kanatti aansuudhaan Roobeeraa hanga arra beennutti jechuudha. Yeroo kamiyyuu kaasee yookiin kaleessaa kaasnee hanga irraatti beenna yookaan waggaa lamaa duraa kaasnee beenna yookaan wajjin dhalannee guddanne hundumtuu yeroo leevaliitti bebbeekuu qaba jechuudha. Leevalii beekuu irratti hanga har'aatitti wantoota dabarse keessaa wanta gaafachuu qabu yeroo itti gaggaafatudha jechuudha. Kanaaf gaaffii keenyaaf deebii nuu laattaa jennee eeyyamamaadha jennee sin gaafannu deebii laachuun kee dirqama jedhee yaada. So kanaaf duraan dursa walitti dhufeenyi kee maalidha? Roobeeraa haala kamiin beektaa? Amma immoo Roobeeraa maal gaafachuu barbaadda? Gaaffiin gaafadhu Suspense. እሺ ካሪመምtuu kee ishee bor fuutu yeroo jalqabaa akkamittiin eessatti argite? Yeroo argitu moo maaltu sitti dhaga'ame? Tole gara Roobiitti deebina jechuudha. Roobi mee gaaffii amma gaafatamteef sobuun hin jiru. Roobiin obboleessa koodha, mucaa aadaa koodha. Sagantaa kana amnaa bareechuudhaaf kiiloomeetirii baay'ee deemee dhufee garuu gaaffii akkasii na gaafachuun qobaatti nuti na gaafatee ture. Innaa kaadhimamtuu haadha manaa koo kan inni guyyaa borii wajjiniin gaa'ela dhaabbadhu kanaa wajjin kan wal barre waggaa lamaaf deema. Akka tasaa ta'e abbee koo farmii kootu fooniif dhiiga isaa fudhatanii qurbaanitti dhiyaatu iyyuu sagantaa sanaaf dhufe. Sagantaa sanaaf dhufeen inni aangoo jira hin beeku nan isheen garuu na beekti. Akka tasaa ta'e immoo harmee ishee harmeen koo baay'ee walitti siqu. Walitti siqu baay'ee. Maatiin baay'ee walitti siqu. So ani ishee hin beeku maatii ishee garuu sirriitti hin beekan. Achi Feesbuukiidhaanii haayinaan jettee hin agarreen teeksicha hin dallatte. Hin beekon ilaalee maaliif dallatte? Isheedha jalqaba. Isheetu haayinaan jedhee hin dallatte gadi. Haayinaan jettee dallatteenaan maal dallatteen jedheen dhiifama dogoggoraaneetti. Hayi kun immoo dogoggoramiin itti yaaddee turaan jedheen. Achi haasaa jalqabnee sadhaa waliin jechuu jalqabnee ani mucaa baluu abaluudha. Ndee mucaa baluu akkamittiin hin beeku reeni sana booddee bilbila wal jijjiirree waliin naasofne wal agarree jechuudha. Gimbiitti wal agarree. Gaafan argu guyyaama sana murteesse akkam fuudhuu ni qabu. Jalqaba miidhaan jalqaba arge. Gaafan jalqaba arge kana sana hin jenne wanti biraan jiru biraandii hoteelitti wal agarree wajjin shaayii buna dhugne nan haasofsiiseenii keessa kootti nan murteesse. Ani jalqaba argite sun gaafa argite sitti dhaga'ame sun natti dhaga'ame sun akka mucaa kana fuudhuu bakka keessi koo na amaneen intala kana fuudhuun qabadee murteeffadhee daandii sana eegallee jechuudha.
Garuu amma guyyaa ani murteessee maatii koo beeksisutti namni tokko hin beeku ture. Sabaan qabu jedhee yaadaasoo kanatti aansuudhaan gara Nuureetti darba. Nuureetti darba. Ati Roobeeraa akkamittiin barte isaaf immoo maal taata itti aansee gaaffii gaafata. Roobeeraa baay'ee mucaanan jaalladhudha. Roobeeraa hiriyaa koo kanaati. Roobeeraan Daalee jechuudha. Karaa isaa bareeni iddoo garaagaraattis sagantaa garaagaraattis wal agarreerra. Akka tasaa ta'ee hiriyaa kiyyaa kana birattis yuunivarsiitii Wallaggaa irraa hoggoonni eebbifamu yeroo sana beekan garuu isa duran beekaan Roobeeraadhaanii garuu walitti siqeenya hin qabne turre. Amalli isaa garuu isuma kanadha. Garuu gaaffii ani si gaafadhu wanta durii abbootiin keenya dur isaantu nama nuu filata ture. Akka bara sanaatti jechuudha. Amma garuu isaan asii baay'isanii wal jaallatu. Walitti siqeenya guddaas qabu. Sirna sana jechuudha akkamittiin of keessa keessee isaan achi wal filatanii jechuudha. Isaan achi maatii walitti dhufee wal baree walitti adeemee maal jedhee jechuudha. Yeroo ammaa yeroo sana miti. Yeroo itti namni hundumtuu iddoo barbaadetti wal baree akka barbaadetti achumatti walii murteessee wal fuudhu ture. Safuuni gaafa sana akkamittiin har'a isin keessatti uumamuu danda'e isa jedhu bichaan si gaafadhaan. Maaliif wantichi baay'ee cimu. Gaaffii baay'ee bareedaadha. Egaa yeroo ammaa yeroo itti aadaan keenya badaa jirudha, safuun keenya cabaa jirudha. Ati garuu maalirraa kan ka'e aadaan keenya sun kabajamee akka itti kan taasiste gaaffii gabaabaadha. Murtoo kana kan murteesse durumaa kaasee naasoof namtii ree maatii wajjin akka ilma hangafaa ta'uu kootti fuudha koo alamii koo arguu gammachuu koo arguu maatii abbaan koo faatii koo baay'ee barbaadu. Wanti addunyaa kanarraa isaan gammachiisu guyyattii har'aa kana ijaan arguu qofaa ture. Akkas taanaan anaan na darbee Yaa'u dhugaadha duraan dursa yaa'u Roobeeraa wajjin kan wal beeknu magaalaa mana Naqamtee keessattidha. An Roobeeraa hin jedhama. Roobeeraan Daale Mokshee koodha. Ati Roobeeraa Safara Kaatangaatti dhalatee guddate. Inni Roobeeraan naannoodha. Ani yeroo baay'ee innaangootti waan dhalate iyyuu natti hin fakkaatu. Yeroo baay'ee dhugaa rabbiin siniin jedha. Magaalaa Naqamtee keessatti namni isa wallaalees mana barumsaa achitti barate. Haayiskuulis yuunivarsiitis Rift Vaaliitti barate. Dhalataa mana Naqamtee natti fakkaata ture. Dhugaama dubbachuuf wajjinis immoo akka maatiittidha kan wajjin dabarsaa turre amma wajjin turreetti. Karaa nu baruu keetti galatoomi dhugaadha. Namni kamiyyuu gaarummaa fi badummaa of keessaa qaba. Namni tokko immoo gaafa gammadu gammachuusaa simachuudhaaf yookaan gammachuusaa fudhachuudhaaf gaafa gammachuusaatti hirmaadhu gammachuu guddaadhaan natti tolee man dhufe dhugaa dubbachuudhaaf እና Roobeeraa baay'ee si gammadeera. Jireenyi kee kana booddees immoo kabareede akkasumas immoo kanatti itti gammaddu siif haa ta'uun siin jedha. Gaaffii an gaafadhuun immoo egaa Roobeeraa wajjin jalqabummaa kaasee Asaffaan egaa abbaa koo yookaan hiriyaa koo qofaatu hin ta'in barsiisaa koodha. Asaffaa bukeetti hin bareen Roobeeraa achii booddee egaa maatii mataanii yeroo baay'ee wal argina egaa iddoomatti wal arginutti wal argina yeroo baay'ee waliin dabarsina. Gammachuus gaddas gaafa eebba koollee dhugaa dubbachuudhaaf sargiima ture akkuma kana Roobeeraan torbee tokko guutuudha kan akkuma sargiima yennii maatii wajjin kan waliin dabarsaa ture wajjin mana እና
Roobeeraa gaa. Kana jedhu yaa ibseera amma kanatti intinaan jechuun wal baruun karuma keedha. Namni baay'ee kara keedha. Baay'inaan namooliin akkas aartiidhaan jiran akkasumas sirraa kan dhufanii karuma keedha. Nama baay'ee wajjin kan wal barree Roobeeraa kara kee hin bareeni. Erga wal barree boodas immoo akka hiriyyummaa qofaatu hin ta'in akka maatiittidha. Iddoo deemnu bakka deemnu hundatti magaalaalee fi naqamtee erga gadhiisne boof Finfinnee irratti wal argine waan baay'eedha kan rakkinas gaddas waan meeqadha kan waliin dabarsaa turre. Roobeeraadhaaf gammadeera gaaffeen isa gaafadhu. Isa kanaan dura darbeera. Maaliif bakka darbeera jireenya isaa kana booddee jiraachuu jalqabeera bakka Roobeeraan anaaf. Egaa burqaa jedhamti mitiire? Burqaa jedhamti wal dabarsiiseera qaamaanis. Kana booddee gaafa walii wajjin jiraattu hammam ijoollee hammamii akkam godhachuu akka itti barbaaddu. Ijoollee meeqa akka godhachuu barbaaddu, eessa akka jiraachuu barbaaddu. Erga cidha kana godhatte booda immoo eessa fuutee ni deemta? Isa jedhuun si gaafadha. Inni jalqabaa ijoollee meeqa godhachuu barbaaddaadha. Kanarratti ijoolleen kennaa Waaqayyoodha. Gaa'ela tokko kan eebbisu Waaqayyoodha. Ijoollees kan namaa kennu Waaqayyoodha. Gaa'elli tokko immoo Waaqayyo biraa hin eebbifamne taanaan wanti nuti isaayyuu akka nuyi yaadne ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf Waaqayyo hamma inni naa kenname maaliif jedhee si komachuu hin barbaadu ameen jedheen fudhadha. Akka hawwiitti dhalli namaa immoo hin hawwa kan guutu immoo Waaqayyoodha. Akka hawwiitti ani abbaan qofaati koo tusisaan ijoollee 5 obbolaa baay'ee qabaanne baay'ee nutti tola ture. Kun immoo kennaa Waaqayyoodha maaliif goote hin jedhamu. So dharraa abbaa koo fi haadha koo ija isaanii sammuu isaanii keessatti gaafan of ilaalu anaan akka isaan dhalaan eebbifaman karaa koo akka isaan dhala baay'ee argan waan hin hawwuuf ani ijoollee 6 godhachuun barbaada. Waaqayyo si fakkeenyi. Maaliif beektaa? Maaliif durbiin jirtu diree mana keenya. Intala koo hangafaa yoo ta'u Waaqayyo durba naa godhe baay'een jaallatama. Maaliif akka mucaattis akka obboleettiittis hin guddisuu barbaada. Maatii koofis akka mucaa isaaniitti akka dhala isaaniittis akka mucaa isaaniittis isaan argan hin barbaada. Waaqayyo fedhii kee siif guutu naan jedha. Siif guutu Waaqayyo fedhii kee siif guutu. Kanatti aansuudhaan immoo artistii baay'ee jaallannuu fi qindeessaa muuziqaa akkasumas illee weellisaa. Eeboo ooshaa keessa eeboo. Kana jette muuziqaa. Sabaa kan hojjetu yeroo gaarii qabaadha. Eeboo ooshaa keessa eeboo keemmaa kan hojjetedha malee kan muuziqaa sarbee miti. Kan sirbe artistii. Kan sirbe weellisaa artistii kabajamaaf jaallatamaa Baacaa Karoorsaadha. Baay'ee sirba utuun gara gaaffii kootti yookaan gara yaada kootti darbiin dura jira. Addunyaa sirbaa keessatti sirba wasii eekoo yaa wasanii eekoo jedhu keessatti taqabbaayira sagalee jala kan. Sagalee roobaadha. Itti aanseedhaan kan inni gaafachuu barbaadu gara gaaffiitti utuun darbiin dura gammachuu guddaan qaba. Baay'ee gammadaadha. Ani dhufee akkasitti cidha obboleessa koo irratti argamuu kootti baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Agammaatti illee wanta barbaade yoo ta'u kanaan dura seenaa baay'ee wantoota baay'ee wajjin dabarsineerra garuu amma wajjin wanta kana dabarsuu keenyatti baay'ee natti tola. Isa jalqabaa gammachuu koon dabarsifachuu barbaada. Amilee kennaa fi meel takka roobadha. Gaaffiin goonni kun egaa cimaadha yaada. Eessa jirtu jettanii mucaa kana barbaada. Mucaan kun kunoo gaaffii gaafata hunduu lafee dura Hayyee walitti deebinee jira. Gaaffii kootti yeroo hin deebi'u. Egaa gaaffii koo isa jalqabaa Nuuraddiintu si gaafate akka gaaffiitti kanan qabadhee ture waa'ee aadaa wajjin wal qabatu, waa'ee seenaa wajjin, waa'ee itti boonuu wajjin waan wal qabatu. Gaaffii koo isa jalqabaa Nuuraddiintu si gaafate gaaffii lama si qopheessee ture. Isa jalqabaa Nuuree si gaafate
deebistee tagatiteef waan ani keessa deebi'uun qabu. Isa lammataa akkasitti gaa'elli kun akkasitti geggeeffamuu isaatti maatiin mucayyoo ati fuutu hin gammadu jettee yaaddaa darbees immoo ati gammachuu hammamii akkati qabdu isa kanadha kanan baruu barbaadu keessuma isa kan mucayyoo wajjin wal qabatu hin gammadu itti boonu sitti boonu isa jalqabaa sitti boonu siinii mucaan isaanii roobaa wajjin na hubatte ta'e dhaga isa kanadha gaaffiin koonni jalqabaa yeroon siin jedhu itti boonu jettee akkatti naa deebistu dura hin taane namni dhala gaafa guddifatu mucaa gaafa guddifatu waan guddifatu qaba mnire waan itti gatii kaffaluu qaba rakkina baay'eetu jira dhukkubatu jira bal'inatu jira rakkinatu jira sasan hundumaa dabarsaniitu isa booda alaafinnatii eenyutti kennaaru waa'ee mucaa kana gara nama fuudhuutti dabarsaaru mitire nama kana waa'ee ishee bakka roobaa harka jira jedhanii akka isaan sirratti alaafinnatii kennan ammamitti amanamummaa qabda isa jedhamu si gaafachuu barbaada. Deebinaa deebisuuf qofaa otoo hin taane akkuma yaaduma keessa galfattuu fidhanni kuni kallattii biraatiin baay'een itti boona roobaan akkaataatti wal barree maal isa kana kaasuuf otoo hin taane obboleessa kiyya baay'ee jaalladhudha. Biraazirii kooti bakka obboleessuma hidhaa qabadha. Akka kana gara gaaffii kootti naa deebi. Gaaffii bareedaa na gaafattee gajooni maaliif dhuguma maatiin tokko akka tasaa ta'e isheenis mucaa hangafaadha maatii isaaniif. Durbammoo ishee qofa qabu maatii isaanii. Sitti meera sila gaaffii jalqabaa keessatti harmeen koo harmeen ishee baay'ee walitti siqu maatii wal beekudha maatii background walii beekudha. So jalqaba irratti anaaf isheenii akka nuti hariiroo jaalalaa jalqabne harmeen ishee kara ishee dhaga'anii turan. So baay'ee gammadan. Baay'ee gammadanii maaliif hawwiin isaanis kana ture isaanis mucaa biyyaa maatii beekan warra background isaanii beekan nama maalummaa isaanii beekan itti mucaan isaanii akka heerumtu hawwu turan. Marra umrii kanaan heerumuu ishee yoo isaan gammachiisuu baate jechuudha. So maalidhaa fiidbaakiin jiruuf baay'ee fiidbaakii bareedaadha. Anis baay'een gammadee. Irra guddeessan moo gaafani jaarsolii ergee abbeen ishee maal dhaamsa guddaa dhaammatan adaraadha jedhan. Mucaan koo waan beektu ijoolleedha. Isa dhannan si gaafadhille. Kallattii isa dhannan si gaafadhille. Mucaan koo waan beektu ijoolleedha. Almost kutaa 12 baratti barana qormaata entiraansii fudhatti. So mucaan kun manaa baatee hin beektu. Kan immoo baay'ee isaan ajaa'ibee amma guyyaa na wajjin deemtutti bakka miirri jiramtiree durbi tokko gaafa heerumuudhaaf manaa boof jettu miirri wayitti dhaga'ama wayii naatti boosii mana keessa maatii ishee dhiistee deemuuf waan ta'eef miirri wayii irratti mul'ata. Isheen kun garuu miirri ishee tokko irratti mul'ata dhokfattee haadha ishee wajjin qofaadha kan isheen haasoftu turteenna. Abbeen ishee maal jedhanii anamma isheen deemtutti hin barreen ture garuu immoo baay'ee gammadeera garuu adaraa cimaadha. Adaraa mucaa koo adaraadha kan itti laattadhu. Anis immoo waaqayyoon gargaaree adaraanatti kenname kana haadha manaa gaarii waaqayyo eebbisee naaf kenne kana akka obboleessaattis akka abbaa manaattis ta'e ishee wajjin jiraachuudhaaf ishee gammachiisee giiftii onnee koo godhee ishee jiraachisuudhaaf baay'ee qophiidha. Baay'een immoo gammada. So fiidbaakiin jiru fiidbaakii bareedaadha gara lamaanitti jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Baay'ee natti toleera. Ani baay'ee yeroon gaaffii kana si gaafadhu iddoo keetii miti. Anaafati wal beennaa. Akkam akkati ilaalcha namummaadhaaf waa'ee isa gara haadha manummaa yookaan gara gaa'elaadhaaf qabdu amma akkati ulfaachistee ilaaltu nan tilmaamaa. Nan beekaa kabajati namaaf qabdu nan beekaa. Isa bira darbee garuu waa'ee maatii mucaa waa'ee mucaan si jaallachuu dandeessi jaalalli siif ishee gidduu jiru cimaa ta'uu danda'a. Isa kana siif isheetu beekaa. Bira darbee garuu waa'ee maatiidha kan na yaachisee. Isa kana ammam akka isaan itti gammadanidha kanatti natti himtee jaarsolii yeroo ergitee jettudha. Silas dhaxxeemee ofii keetti dhaggeeffate osoo hin taane fiidbaakii jaarsolii irraa jirudha kanatti natti himtee. Na baay'ee namatti tola. Cibcaba mooraalii.
Sun asee promoter waan ta'eef deebii amma inni kennaa ture keessatti obboleessi keenya Rooberaan kennaa ture keessatti sirba tokko akka isin affeeruu istiidiyoo asee keessaati. Simbirroo yabarii shaashaa sirba hawwii akka affeertuun kabaja guddaadhaan si gaafadhaa. Koppii liinki sheer. Simbirroo yabarii shaashaa daftarraa mabarii kaata gariinaa wallamnaa laata. Simbirroo yabarii shaashaa daftarraa mabarii kaata gariinaa wallamnaa laata. Iddochiisa koo yabarii shaashaa mooyyee kaayyaduu yabarii shaashaa boraatiif taati. Iddoo yaada koo yabarii shaashaa seenaa dungaduu yabarii shaashaa yaadaaf si taati. Simbirroo yabarii shaashaa daftarraa mabarii kaata gariinaa wallamnaa laata. Thank you very much. Thank you very much. Tole kanatti aansee carraan ani kennu gara obboleessa isaatti hin deebi'a. Milkooni yoo mara kan hin bareeni garuu gaafa hin bareeni jaama xiqqoo tokko ture. Ammam gidduutti amma nagee anaannoon caalee deeme innis naaf akkatti na ibsitu barbaada. Itaansee Rooberaan maal keetii maal jechuu ni barbaadda maal gaafachuu ni barbaadda. Galatoomaa jechuun barbaada. Ani obboleessi goonni kun obboleessa hangafan baay'ee jaalladhudha. Baay'ee kabajudha. Guyyaa kana immoo anis guyyaan baay'ee arguu barbaadu fi guyyaan baay'ee itti gammaduu barbaadu ture. Akka kanatti maatiin ol argee goddenyonni firoonni ol arganii mana keenya keessatti gammachuu kanaan wajjin taphanneedha yaaduu miira koo keessatti arguu barbaadudha. Kanaaf asitti argamtanii gammachuu keenya simachuu keessanii fi guddaa galatoomaa isin barbaada. Shangaafiin gaafachuu ni barbaadu. Inni akka amma jaallattu si beeka. Isheen immoo akkam amma isheen jaallattu. By the way, gaaffii neegne milkoon gaaffii kana nagaa bataa normally gaaffii bishaataadha maaliif obboleessi miidhama obboleessa isaa hin barbaanne borii jireenya irra haadhee lafaa kee jalqabe kana akka inni steepii tokko illee dudduubatti jalaa deebi'u hin barbaadu. Gammachuun isaa akkuma ta'e gaddi isaas gadda isaadha kan dursa naqaqqabus kan hin dursa isa qaqqabus obbolummaa irraa ka'a waan ta'eef. So kun gaaffii bareedaadha. Kan jaalalli jalqabuma isaa akkuma sila isinitti himaa wal irra deddeebi'u akka hin taaneef kennaa Waaqayyoodha. Waaqayyootu haadha manaa gaarii eenyutu argachuu danda'a. Isheen gatii ishee callee gatii jabeessarra caalaa jedha sagalee wangeelaa irratti akka barreeffameerutti. So haadha manaa gaarii Waaqatu namaa kenna. An filadheera haadha manaa koo akka isheen naa taatuuf filadheera jaalladheera. Isheenis na jaallatti jedheen amana. Wanti guddaan immoo gaa'ela keessatti wal amantaadha. Laphee keenya keessa waliin seennee ilaaluu hin dandeenyu. Amanummaan jiraannaa jechuudha. So an baay'een ishee jaalladha, baay'een ishee kabaja. Haadha manaa koodha. Haadha ijoollee koo gara fuulduraa akka isheen taatuuf hawwii guddaan qaba. Baay'een ishee jaalladha. Akkasumas amanamummaa dhibban qaba. Na jaallatti jedhe. Akkasitti amaneen jiraachuu barbaadasi. Waaqayyo immoo akkuma yaade naaf godhuun jedha. Amma fakkeenyaaf burqaan gaafa mana baatu ati warraasaa eegaree jechuudha. Durba tokko duwwaa qabu maatiin kun. Ammam akka ija keessa ilaalaa bo'aa sassachaa itti kennan tilmaamuun namatti hin ulfaatu. Atis immoo akkasuma obboleessa tokkitti of biraa qabdu. Maaltu si dhaga'ama?
gammachuu guddaan itti dhaga'amu obboleessa koo kana guyyaa kana argee akka inni baay'ee irra gammachuu kanatti argatuu fi baay'ee hawween ture. Gammachuu guddaan itti dhaga'amachuun barbaada. Egaa gaaffiin isaa akkuma dhageessan gaaffii baay'ee cimaadha. Kunis immoo maalirraa kan maddeedha. Obboleessi tokko obboleessi isaadhaaf ammam akka yaadu kan ittiin ibsatedha jechuudha. Riilii gaaffii jabaa deebii gaarii deebiidha. Thank you very much. So gara obsaan isa kanadha. Obsaa eessatti barteen Roobeeraadhaan yoom barteeni hanga bartee kanattis immoo Roobeeraan siif nama akkamidha? Ergasii booddee gaaffii nati gaafattu yoo jiraate. Ayyee ani Roobeela waliin waggaa 10 kana dura wal beeka. Roobeeraa jechuun anaaf obbolummaadha malee hiriyyummaa miti. Akkas jechuu hin danda'a. Maaliif waan baay'ee waliin dabarsineerra gammachuuf gadda meeqa waliin hirmaanne akka maatiitti. Maatiin koo maatii isaa beeku, maatiin isaa maatii koo beeku, obbolaan isaa obboloota koo beeku. Akkas baay'ee walitti dhufeenya cimaa ta'e tokko qabna. Gaaffii ani isa gaafachuu barbaadu jalqaba irratti inni Feesbuukiitiin jalqaba isheetu haay naan jedhee diileet godhee haay naan jettee kaatee diileet gootee yaa'u beekamaadha amaluma hortootaati jalqaba isheetu gaafate jedhamuu barbaadanii garuu miirri sun itti dhaga'ame inni immoo waan sana hubatee akkasitiin haasa'uu jalqaban. Haa ta'u waan jaalala waaqatu jaalata. Kanaan isa gaafachuu barbaadu guyyaa man jalqaba ishee argine fuudhaaf murteessee obboleessa kiyya anaaf hiriyyaa waan tokko garuu guyyaa jalqabaa sana maaliif meeqa kan isa barbaadanii isa dhaban akkas bultootiif maaliif dhaban hedduun jechuun maaliif mucaan bareeda amala qabeessa simboo qabeessa artiistii sagalee ajaa'ibaa tokko qaba. Gara aartii muuziqaa Oromootti illee fiduudhaaf wanti nuyi hin godhin tokko jiru. Een filata. Indide. Gara gaaffii obsaan jedhe kana teetoon ceen dura mucaan dhugumaanis quba qaban ture waa'ee aartii keessa jiraachuu isaa maal jechuu isaa. Garuu maaliif sagalee mucaa kanaa hin affeerruun daawwattoota keenyaa isa jedhudha galatoomaa naa jiraadha. Akkuma obboleessi koo Nuuraddiin jedhetti yaagaa namni tokko kennaa isaa hin beeku malee kennaa namni dhabe hin jiru. Garuu kennaa qaban sana barbaadanii argachuudha wanti guddaa. Namooti baay'een kennaa isaanii dhabaniitu rakkatu. Waan isaanii fiildii isaanii alatti itti seenanii sirba kana yeroo isaan olii gadi hunkuranii agarra. Ani immoo akkuma isin jettan ani hin beeku kana ani hin beeku. Isintu beeka. Jechuun akka nama tokkotti sirba baay'een dhaggeeffadha. Ittiin bohaarasi. Duukaan immoo sirbas. Hiriyoonni koo immoo gara caalu parsantii 75 olii weellistoota. Kana miirri sun jiraachuu danda'a. Garuu ammarra bor sarpiraayizii ajaa'ibaa waan hin qabuufi sagaleen koos dandeettiin koos isteejii gaafa mushurrummaa koos isteejii suufii fadhee qedeenis hin bashannansiisa keesseef boritti naaf darbuun jedha. Waan bashannanaaf nu taatu xiqqoo tokko Nuuraddiin waan xiqqoo sagaleedhaan itti nu bashannansiise. Tolee yaa misiiroo warra guddaa baagaattiin ittiin gaa'ee laaddaa gaa'ee
nan jijjiiramne seenaan muudamaa. Uumaa saddeettan gadaa salgan booranaa. Galatoomaa naa jiraadhaa. Baay'ee bareedaadha. Yittuun yaada baay'ee kaasaa ture. Obsaan gaaffiisaa. Tole egaa gaaffii kootti hin deebi'a. Gaaffii kootti yeroo hin deebi'u intala kana guyyaa takkaan akkamittiin fuudhuudhaaf murteessee maal isheetu guyyaa tokkoon fuudhuudhaaf akka isa murteessiseen baruu barbaada. Maal irratti argee akkamiin guyyaa tokkichaan Gaafiin kun gaaffii obboleessisaa koon gaafate wajjin wal fakkaata. Ammam akka ati jaallattu situ beekaa. Ammam akka isheen si jaallattu beektaa. Gaaffii inni jedhe wajjin wal fakkaata. Gaaffii inni amma gaafatte guyyaa mata argitee akka ati murteessitu kan si godhe maali kanatti jettee. Ammam akka si jaallattu jechuun immoo boodarra iddoo wal bartee booddeedha. Inni immoo garaa gaaffii jedhama. Ilaa abbaan deebii gaaffii natti gaafatte kuni baay'ee salphaadha isaa. Amman si jaallu anatu beeka keessa karaa qorabbinaa akka seenu sirba beerii. Gabaabumatti isinii deebisuu fi beektu reewni koo jechuun laayifii waliin dabarsinu hundi keenya hubenna. So akka fakkeenyaatti namni wanta barbaadu tokko bituudhaaf gabaa ba'u wanta barbaadu sana beeka. Wanta bituuf gabaa ba'e sana barbaacha dhaqa. Wanta bituuf gabaa ba'e sana barbaacha gaafa dhaqu garuu wantoota hin barbaanne baay'ee argaa deema. Namni suuqii jiru yookaan namni mana wayyaa yookaan mana kophee jiru tokko kopheen kun kosiif hin ta'a bilaas akkasii ilaalee kee laas akkasiin barbaada jedha. So an umriin amma keessa jiru maatiin koos akkanuma jalqaba isinitti himee akkan fuudhee addunyaa koo arganii gammadanii gammachuu kana na wajjiniin qooddachuu akka isaan barbaadan fiidbaakii yeroo hundaa isaa irraa dhagaa. Anis immoo hawwii koo guddaadha. So deemsa kana keessatti imala koo kana keessatti namooti baay'een na mudataniiru. Beeka isa kana. Hangaarii hojjedhee fismiti waan baay'een jechuun jiramtii dargaggeessi tokko laayifii dabarsuu qabu hundumaa dabarseera. So wanti akka ni mucaa kana fuudhuuf na murteessise tokko wanta keessa koo kaawwadhee qaba kiraateriyaa mataa koo kan isinitti himuu hin dandeenye. Iccitii mana kootiin qaba. Iccitiin gaa'elaa immoo hundi baafamee ni himamu. So siluma keessi koo fuudhuu baay'ee barbaade sa'aatii jirutti mucaa kanaa wajjin wal bare. Kun immoo hojii waaqayyoodha malee hojii koo miti. Waaqayyo siluma kadhaa haadha koof kadhaa abbaa koo dhagee turan jedha malee ani wanti guddaan akkan guyyaa kan arguuf ishees kan fidee guyyaa sana akka isheen wal naa wajjin wal bartu kan godhe akeeka waaqayyoodha malee akeeka namaa tokko iyyuu keessa hin jiru. Kadhaa abbaa koof kadhaa haadha kootu dhaga'an. Gammachuu isaan agarsiisaa turan immoo beektu argitanii sun iyyuu deebii tokkodha. So mucittii kana akkan argeeni kan akka murteessu kan na godhe kiraateriyaa mataa kootiin qaban ture. Carraa kan of dabarsuu hin barbaadu. Carraa kan of dabarsuu waan hin barbaanneef hin murteesse. Kan immoo murteessuu kootti murtoo dogoggora hin qabne akka inni ta'e sirriitti hin beekaa jechuudha. An mucaa isin jaallattan asee piroomootariidha. Har'a irratti ga'ee gammachuu obboleessa kootii qooddachuudhaaf anis bakka kanatti argamuu koodhaaf baay'ee akkan gammade ibsuu barbaadaa irra deebi'ee baga gammadde jechuudha. Thank you. Shopoko lile gamachu no gale bongo. Shopoko lile gamachu no gale bongo. Shopoko lile gamachu ngalga gale bongo. Shopoko lile gamachu ngalga gale bongo. Shopoko lile gamachu barda gale bongo. Shopoko lile gamachu barda gale bongo. Ambal talaga itu mujota jabanama. Gondoma, Korada Gaga, Amen, Kanipata, Amen, Korada Gaga, Amen, Senata, Amen.